ilmaan Oromoo amma booda dabale ejentootaan dhumuun qaban. Sirni mootummaa Itoophiyaa irratti warri qabsaa'aa jiran jiru bifa adda addaatiin. Opidiyoo fudhadhu. Opidiyoon diina wajjin turte, ifatti diina wajjin turte, namni opidiyoo amanee opidiyoo bira galee ajjeefame hin jiru. Namni opidiyoo irratti qabsaa'ee ajjeefame malee. Namni opidiyoo amanee itti galee opidiyoon gantee du'e hin jiru hanga beekutti. Jara gullallee sana biltiqinaa gullallee sana garuu namni irra jireessi namni wayyaaniin ajjeefte jara kana tokko kana nagara fuulduraa akka kun hin taaneef faayidaan Oromoodhaaf qabu. Namoonni hedduu qabsoo Oromoo nuffanii itti xiiqeffatanii maqaa dhabuun barbaadu namoota hedduu gocha hamaa irratti kan hirmaatan durbaan TikTok kana irratti akka maraacha haasa'u tokko jira qabsoo Oromoo busheessaa oolu waan isaan Eertiraatti isa godhan ka akkasii ka dubbachuu didee ka baraa keessa dhume baay'eedha. Sun seenaadha gara fuulduraa seenaan dookumantii godha. Kana booda garuu namni shawwadamee dhumuu qabu tokko. Lammaffaa siyaasni Oromoodha amma booda bakka lamatti kiliirlii bahuu danda'u qaba. Warri biltiginnaan nuu ta'aa jedhu kiliirlii biltiginnaa jala galuu qaba. Lakkii adeemsi biltiginnaa hin taane qabsaa'eetan jijjiiraa jedhu immoo gara mormituutti galuu qaba. Garlameen ayyamamuu qabu. Because it has a security ramification. Particularly hanga lolli Oromiyaa keessa jiru kun godhametti. Waan tokko tokko beektaa amma hoggaan duuba deebi'ee ilaalu maal godhaa ture sitti fakkaate warri gullallee kun gaafa Taanzaaniyaa yaaliin araaraa godhamaa ture san. Steeppii lamaan deemamuuf yaadame. Tokko mootummaanii fi waraana bilisummaa Oromoo goshee godhaniit dhimma security settle godhu. San booda political process itti seenna akka kaafaa ofii abaawoon itti seenan. Jarri gullallee kun duuba gara galaniit waraanni jiru marroo jala hin jiru. Waraanni Shawaa keessa jiru marroo jala hin jiru. Waraanni Boorana jiru marroo jala hin jiru. Waraanni Maalii jiru. He is by himself. Sabotage godhaa turan. San qofa osoo hin ta'in jeequmsa booda waraana keessatti uumamee ilmaan Oromoo meeqatti dhuman. Ani waraanni kun hundi harree galle rakkoo irraan qabu. Abiyyillee garas yoo galle rakkoo irraan qabu. Garuu dhumaatiin ilmaan namaa shira fi sharrii dalagu kanaan godhamu dhaabbachuu kana dhaabsisuu barbaachisaa jechuudha. Taphni akkanaa kun taphni ilmaan namaa qabsiisanii ittiin taphatan kun dhaabachuu danda'udha qaba. Bara nutiidhaa turre murna Boqajeelaa fi Boibsaa tokko maal jedhaniin Abaawoo Hiltan jedhanii mi? Am I wrong? Abaawoo Hiltan jedhanii. Maaliif Abaawoo Hiltan jedhaniin? Bilisiginnaatti gochi isaanii Abaawoo oriijinaala irraa waan ba'eef qabsoo keessa waan hin jirreef bilisiginnatti waan maxxananiif Abaawoo Hiltan jedhaman. Jarri ammaa kun garuu Abaawoo Hiltan irrallee hamaadha. Maaliif? Abaawoo Hiltan bilisiginnaatti makamte malee humna nama ajjeesuu ajjeechisuu hin qabdu turte. Uummanni illee isii beekee abaa'ummaa irraa mulqe. Namni har'a ibsaa fi qajeelaa fi warra kaan isaan ifatti ministeera ta'an booda akka mormituutti ilaalu jiru akkuma qaama mootummaati. Bilisiginnaa jechuun qaama mootummaa jechuu bara. Bilisiginnaa jechuun mootummaadha. Namni tokko mootummaatti makamee hojjechaa jiraannani qaama mootummaa saniiti. Izeemaan amma oppositionii miti. Izeemaan biraanchii bilisiginnaa Tigraati. Abin oppositionii mormituu miti. Abin qaama bilisiginnaa qaama mootummaati. Jarri gullallee kunis irra jireessi hunda isaanii jechuun danda'u jiru namoonni nagaa. Irra jireessi isaanii qaama bilisiginnaati. Qaama tika bilisiginnaati. Amaan filee qaama bilisiginnaati. Dachaasaa wirtuu qaama bilisiginnaati. Yaazoon qaama bilisiginnaati. Qaama wayyaaniitis tureen. They are now employees of the state. Not only employees, they are part of the Bilisiginna security apparatus. Okay? Kana maaliif jenna namni maqaa baa'oo fi alaabaa baa'oo san laalee saaxilamuu hin qabu. Because security dhaan lubbuu ilma namaatiin wal qabata kun. Waa'ee siyaasaati miti kun waa'ee lubbuu security dhaan jarri kuni jaruma durallee achi galisan wayya raarsoo fa'aa warra kaan
Ikan security rangal. Political loyalty ko shifti godan. Daga ulo tu ka ma gurbano ni Somali cha ture gurbano ro gudru je ka ture suni fakadan yara abaw kananan hoggana ma cha ture inni mal goda ture I know for a fact nutu galche gurbasan gaba orana ke zagali nutu fude motummatti kenne jari kun jar security elements wena jacha jiru bilsigina gullalle kan jennu fi waan nama tokko bilsigina ka jechisiisu maaliin qaama mootummaa sanii yoo ta'edha. Obbo Qajeelaa, obbo Araarsu, obbo Ibsaa shoora isaan kalee qabsoo keessa godhaa turan namni waa akkatu hin jiru. Araarsu nama ijoollummaan waraanatti makame. Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafiin qabu. Gaafa mootummaatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu hin jiru. Maaliif uummata gaagamaaf geessa? Kagara jara sanii inumaa siyaasaa. Izeemas yoo fudhatte fakkeenyaa fi izeemaa namni akka opposition fudhatu hin jiru. Akka mootummaatti fudhata, akka bilchiginnaatti fudhata. Garuu warra bilchiginnaa gullallee kanaa fi waan izeemaatii fi waan qajeelaa faan godhan hoggaa fidde hedduu walirra hamaan. Maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godhan. Jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just one marroodhaan marroo balleessuu waan barbaadaniif waraana marroo balleessuu waan barbaadaniif waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeknes jechuun waan dura hin beeknellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fiititti waan laaltuuf dhaaba abbaa hojjettee waan laaltuuf itti dhufti ijoollee akka jedhan moo'ibboon akkasitti galaafatan kan batteessuu qorachaa jirraa it's indicating towards that fakkeenya waa'ee battee tokko kaaseen ture qorannaan battee qorannaan ajjechaa battee xumuramee jira komishiniin. Komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera. Kana hoggasuma gabaafnee akka hin baane kan dhoorge waan tokko gaafadheen ture. Wanni kun akka uggurame eega himamee booda eega miidiyaan gabaafamee booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u hojjaanii beekanii. They never did. Why? You know what they did? Oromoon kan wal sobuu dhiisuu danda'u qaba. Miskiin maqaa wanni ittiin dhuguun kun dhaabachuu danda'u qaba. Ani waan bilchiginnaan haadhoon qofti dhoorgiteen see gabaasni sun akka hin baane. Oromoon wal fixaa jedhanii dhaqanii Oromoon yoo gabaasni kun bahe Oromoon gosaa fi naannoon bahee wal fixa jedhanii jarri gullallee kun. Nama xiqqaa miti kan dhume mooyyaaleerraa hanga beegititti kun dhaabachuu danda'u qaba. Harrakkoo irraa hin qabu. Obbo Daawud Faan Abiyyitti makamanii Abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuun rakkoo hin qabu. Kalafa jala garuu guyyaa nuti oppositionidha. Abaa jechuun resistance jechuudha. Once you get out of resistance, abaa jechuun qabsoo bilisummaa jechuudha. Gaafa qabsoo mootummaa irratti qabsaa'uu dhiifte, mootummaa irra looyite, uummatatti akka riphee lolatti qabsaa'uu eegalte, ati mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu. Namni maal jaa Abbabaa Garasuu maaliif abaara? Abbabaa Garasuu qabsaa'aa ture. Nama Ihaadeeg didee deemee rakkoo meeqa Eertiraatti isa mudate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaa hin jiru. Aarsaan inni kaleessa godhe sun garuu yakka inni waggoota 8 dabre kana Oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha. Gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u. Kan gara gullallee immoo hamaadha. Maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana hidhallee keessa deemaa ture. By the way, kan akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadee ture. Manguddoonni kun iccitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadee ture dhugaa siin jaa. Mana hidhaan dahannatoota isaan bobbaasan wajjiinan ture beeke. Qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan. Abaaboon obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaadha ture. Dura gara atoomsaa kumsaatiin sanboota gurbaa Geetaachoo amantee jedhamu namoota baay'eedha kan inni jidduu kana baasu itti aansee Girmaa Xurunaatiin. Girmaa Xurunaa dabale eeyyantii miti yoo zalleeyyan ofiisar kanan jedhe clearly ajajaa fi hayyama obbo Daawudiin Geetaachoo Asfaa wajjin hojjetaa turan ifatti. Ilmaan meeqatu ilmaan Oromoo meeqa qeessa irraa buqqa'e kolaafame mana hidhaa keessatti. Gaafa sanis gaafa asmaraa turan they were agent of the Ethiopian state security.
Ani maafan ani silaa kanan dubbadhu nam beekaa garuu dubbachuun barbaade maafan dubbadde amma keessattuu waggoota sadeen afran dabre kana they have renewed their contract. Abiy waggoota torban dabre kana maafiyaa naannoo Shimallisitti gurmeesse matu hayaa tanatti fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa ture. Abbaa gara suufaa jalatti Haayiluu Gonfaa jalatti xiiqii isaan warra abaa warra qaban hin fayyadameet ummata keenya terrorize godhaa jira. Amma immoo shiftii godhaa jira. He is going to dump them. Jaratti naannoo Shawaa Lixaatitti wal jaartee achi Oromiyaa keessa bobaatee biyya shororkeessaa turte san amma dura haasofneera waa'ee matu hayaa tan. Amma jara sun amma expose ta'ee jira. Amma gullalleetti fayyadameet marroo qofa rukutu osoo hin ta'in uummata Oromoo illee itti rukutuuf deemu. Kana immoo odoo iji keenya agartu hin callemnuu expose goonaa jechuudha. Haga ammaa wanni dubbanne parsantii tokko hin ta'u yakki hojjetama. In fact amma duuba deemnee faayila laaluu jirra. Har'a fakkeenyaaf waa'ee hoteela Tigraay hotel jedhamu Finfinneetti godhame. Anis waan tokkoon seenaa tokkoon yaadadha. Yeroo tokko nama Ameerikaa tokko wal argee wayyaaneen maqaa Oromoo balleessuu fi tarkaan amma yeroo san qabsoo Oromoo kana gara shororkaatti achi dhiibaa ture warri Ameerikaa kunis. Kun sobaa hunoo kana baawutu godhe yennaan agarsiisa namichi kun. Sobaa kana wayyaaneetu qabsoo Oromoo ittiin xureessuudhaaf godhee jeen falme. Ittiin amaneen falmaa ture beekya. Namni sun maal naan jedhe beektaa? Independently verify goonee jira. Tarkaanfiin hoteela Tigraay irratti godhame miseensota abaawutiin akka godhame ajajni abaa warraa akka dhufee naan jedhe. Soba jedhanii morme. Gaswaa har'a waan maxxanse warra achirraa argate san qofaa miti nageenya isaanii waan hin barbaadin malee warra achi keessatti hirmaate illee interview godheetiin jira. Maaliif kana godhan waan tokko si gaafate yeroo sana surprise godhaa ture. Qabsoon Oromoo maal argachuu fi hoteela xiqqaa tokko ka waraanni tokko keessa hin jirre rukutti. This is pure terrorism. Waan qabsoo Oromoo xureessati. Gocha kaffaaluu faamilii ittiin murame. Gocha meeqa dho'insa boombii baabura wanni irraa du'aa ture. Jointly by the way amma kan Tigraay kana nama deeggarmaan dhaggeeffadha miseensi tika TPLF ka waan san koondireet godhe ifatti dubbataa jira. Lama ta'aniit tokko Asmaraa taa'e tokko Finfinnee taa'eet ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a hoo maal godhaa jira tokko Gullallee taa'eet tokko 4 kiiloo taa'eeti maaliyaa adda addaatiin kubbaa gara tokkotti dhayaa jira jechuudha Oromootti kan itti dhiisuu hin qabnu. Oromoon kan beekuu qabu har'a Abaawoon caakkaa jira. Abaawoon is a resistance force, is a liberation front kan jiru caakkaadha. Akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Geetaachoon faan Saarqaan faan clearly bilchiginnaadha. Dabrajoon faan clearly TPLF. Maaliyaa lamaan dhumaan jiru uummanni Tigraay. Kana Araa Bayyinaa wayyaa jedhe gara Finfinnee galeera. Lakkii TPLF naa wayyaa Dabrajoon naa wayyaa kan jedhe achitti hafeera. Clearidha. Keenya garuu bargaanfatee miila lama bakka lakkoo kaayatee nama ficcisiisaa jira. Actively nama dhufaa jira Horroo Guduruu keessatti. Waraana Moseetii fi waraana Faqqadaatiin. Waraanni kun bakka lamaa ajajama. Gullallee fi bilchiginnaa haadha irraa ajajama. Kan inni jechaa jiru maqaa fi alaabaa jala qabanii hiyyeessa ficcisiisuun dhaabachuu qaba. Period. This need to stop. Kun politikaallee miti. Kun geemii miti. Namni ilmi namaa waggaa meeqa osoo hin beekin bara wayyaanee osoo hin beekin namni dhume. Ammallee haareetti namni osoo hin beekin akka hin dhumne. Obbo Daawud Faanis clearly akka obbo Qajeelaa fa'aatti mootummaatti goranii gara mootummaatiin haa deeman. Marroon faan clearly bosona jiru. Bosonaan qabsaa'uu barbaadna jedhani. Gaafas badii maqaa wabootiin hojjetamuuf marroon itti gaafatamaa jechuudha. Abdii dhugaa itti gaafatama. Gammachuu Abooyyee itti gaafatama. Sabaaf itti gaafatama. Badii gama mootummaatti raawwatamuuf
Biraanuu Juulaa itti gaafatama. Araarsaan itti gaafatama. Clear waan ta'uuf gaafas. Warri jidduu kana deemee hojii dallaalummaa hojjetu amma Salaalee keessatti eenyu haa gaafannu qo'e. Salaalee keessatti abdii dhugaa gaafanna moo yaadoo gaafanna? Takkaa'uu maammoo gaafanna. Namni amma abii kana dheengata Ali Dooroo dubbata. Sheemii baru maal it became so sick. Salaalee amma manni saamamin hin jiru. Namni hin dhumin hin jiru. Saamichi kun hundi Finfinneedhaa koordineet godhama. Kan ammoo intelligensii mootummaa dhibbatti beeka. Dhibbatti beeka. Source protect gochuuf malee bar this jechuun danda'a. Kanaafi waan namuu beeku. Waan namuu beeku dhodhoisinee miskiinni akka dhumne. Ayyaadudha, I think kanarra duel gochuun qabnu gara fuuldura isaan kaa'onni jedhan taate kana daran expose godhaa deemna. Because I have decided, I, Jawar Mohammed, have decided no more nonsense. Taphni maaliyaa lama uffatanii nama ajjeechisuu keessattuu kan siyaasaa rakkoon qabu kan nama ajjeechisu nama ficcisiisu ijoolleen mana hidhaa ture nama jaara fakkaata. Yeroo negotiationii Tanzaniyaa san duras I was involved. Akka precondition akka confidence building measure jarri kun akka lakkifaman dhiyeessaa turre. Bakka ani jirutti nama makalaakaa nama tikarraa bakka faranjoonni jiranitti wanni jedhame maali? Jarri kuni yoo deemanii yoo gallakkifamanii deemanii marootti makamanii humna isaa jabeessu. Therefore they become spoilers. Gaafa kan ofii dhaqee nama kana nama warra Ameerikaa makalaa kana agarran ati hoogganaa isaanii irra beektaa kanaan jedhan. Jaarmaa fi hoogganaa isaanii irra beektaa. Lammiin kaleessa adaraan kaa'amnee jedhee yaasa adaraan kaa'aman. Namu beeka sodaateeti inni jechaa jiru malee. Kan hadaraadhaan kaayaman yoo bayan waan adda addaa godhu jedhamee waan yaadameef jechuudha. Oromoon kan beeku qabu har'a Abaawon caakkaa jira. Abaawon is a resistance force, is a liberation front. Liberation front kan jiru caakkaadha. Wanti marii biyyaalessaa jedhamee deemu kun durumarraa sirrii miti. Waan hin beekne waan biyya san diigu kan hojjetaa jira waan biyya san jaaruu miti. Heerri mootummaa maaliif fooyya'uu barbaachisa yeroo ammaatti? Biyya keessatti heerri mootummaa akka fooyya'u amma gaafileen hedduu qabu. Fakkeenyaaf hawaasni Amaaraa heera mootummaa kan wanni mormuuf keessaa tokko gaafa heerri mootummaa kun tumamu yookiin immoo wixinamu namoonni dhugaan bakka nu bu'an keessan turre kan jedhu gaafin isaan kaasan. That became a rallying point and it delegitimized godhe constitutionii kana. Ammas processa biraa kan heera mootummaa haaraa kana fudhatama dhabsiisuu hin hordofinaadha. Profeesar Mararaan kanarra dubbataa ture, nullee dubbataa ture. Gaafa dura komishinii kanarratti fidan. Lijaa bokkaa ta'e ammallee bukeessanii fidanii waan ittiin deemu kana laale amma waan rakkoo haruma bara har'a walloolee addaan ba'e. Fakkeenyaaf naannoleen hundi bakka bu'aa walqixaa qabu. 211 san keessa yoo ilaalte. Harariinis, Oromiyaanis, Amaarris, Benishangulis. Amaan akkana takka dhageen beeku. Constitutional drafting. Wanti kun national dialogue kun constitution amma inni garuudhaaf kan deemaa jiru waan biraan qabu. Naannoo miliyoona 50 qabuu fi naannoonni 500,000 gad qabu madaallii kamiin asirraa ka'uu qabna. Because jalqaba namni dhufu akka itti dhufeertu rakkoo qaba. San booda immoo akkaataa itti murteessu deeman immoo rakkoo qaba. Bakka akka namni itti dhufeerraa
akka dokumentii sun tokko baasoo ta'in akka wanni kun itti dhufee irraa ilaallu dura warra qawwee qabu warra bosona jiru mormitoota keessaa hambisan haa ta'u namootuma bilchiginnaa qofa fidan immoo haa ta'u sunis dhume gaam ammoo maal godhan naannoleen hundi nama walqixaa haa qabaatu jedhan kun ta'uu hin danda'u. Democracy jechuun equitable representation. Equal representation miti equitable representation. Hirmaannaa walqixaati miti. Hirmaannaa akkaataa baay'ina keetiitii fi akkaataa gumaata biyya isaanii qabduuni. Federalizimii jechuun kana. Maaliif miseensa caffee keessatti Oromiyaan 178 Amaara 130 wayi. Somaaleen akkas maaliif godhame? This is the problem. Kan bira dabarree waa'ee murtii kennuu irratti garee fi waliigala irratti yaani bakka tokkotti marii godhameen garee godhamu irratti murtiin kan dabru deeggarsa parsantii 75 hin jedhan sadarkaa lammaffaatti 70 sadarkaa dhumaa irratti kan amma 4,000 irratti immoo simple majority jedhan kun ta'uu hin danda'u. We are talking about rewriting the founding document of a country. Kun rakkoo qaba. Ogeessoon seeraa barruu ogeessi seeraa tokko bareechee barreessu tokkollee kaa'een ture. Boodatti qorraa mareenna namoota biraallee affeertee otoo uummanni akka hubatu godhame. Proosesiin wanti kun ittiin godhamaa jiru it will undo Itoophiyaa. Itoophiyaa diigaa, Oromiyaa diigaa haalli amma itti deemaa maal jiru kun hamaadha. Already har'a reefu gabaasa tokko maxxanseen ture. Hoggaa seenaa irra maal godhan sitti fakkaate? Ajandaa carraa fudhadha jedhanii. Carraa dura maal godhanii ajandaa kana bakka 8tti qoodanitti ajandaa 3 dura ajandaa fundamental ta'an irratti namoota sufumaa ramadanii namoota paartii keessi yeroo qofa warra amantii kana illee keessaa baasanii waan fokkataa wayii godhanii uummanni itti iyyi. San booda ixaa baasa jedhanii imagine ixaa baasa jedhanii egaa ixaa baasan booda immoo gareen tokko ajandaa tokko qofa dibata haasaya. Gareen 8 dura garee 8 keessaa tokko waa'ee alaabaa qofa haasaya. Waa'ee lafaan haasa'u. Waa'ee federalizimii haasa'u. Waa'ee seenaa haasa'u. But this is a full package. So even the way they designed this is so childish, you know. Waan mallaqa guddaatu dhangalee waan kana. Exportoota meeqa biyya san keessa jira. Garuu har'a ganama ol ganii sarganyaa mataa barbaree kan tisuu godhaa turan jechuudha.